السلام عليكم برسيسون ديني ربي جا ور ربي والمبرسيسي كان كره في كرجا فكين يرى أبولومني ولفتاني كوريجاي غمجو ولي غمني باني ولي نرجا قد ولي سنمكني irraahiranne boo'icha dhibamnu walgaafanne rabbiif galata galcha ergaa sumayyaa isin hinga sagaleetiyaan obboleessa obboleettiin dhagayaa isin eebbisti amiin jedha kaaniyaa ani obboleettiin teessa barattu markaza nuural hudaadha barattu diinii rabbii maqaan kan koo sumayyaadha akka nam kamuu biyyaa ba'ee jiruu kan koo fooyyeffadha biyyaa bahaniif waa garaan laaftuuy jireenyi addunyaadha qaama koo keessa dhukkubsadhe tasaatu qaame fayyaadha ani biyyaa ba'ee mana madaami keessa kophaadha obbolaana bobboharse na gaggaafate fayyaadhaan galatoofachuu barbaada kun dhaamsa sumayyaadha ergaa sumayyaa isiniga sagaleetiyaan obboleessa obboleettiin dhagayaa isin eebbisi amiin jedha kaaniyaa namni namaaf korichaan aadaa dhugaadha dubbiini biyyaa biyyoonni fi faayaay maalinuu madaalanii namni ormaas namaan na'u nama ifiiti dawaanii hiriyaawwan koo fageenya obboleewwan kootiini hiriyaa gaafa bal'ina gaafa rakkoos waliini gaafan kophaachise aduu abshiruu warra naan jedhanii galateeffachuu barbaaday maqaa isaanii waliini ergaa sumayyaa isiniga sagaleetiyaan obboleessa obboleettiin dhagayaa isin eebbisi amiin jedha kaaniyaa gaafan dhukkubsadhe ani kophaatisu ana kayyaanni naannisee mataana weerarsu firaa fi haalii ayyaadadhe imimmaan koo tutturursu obbolaa dadawwalee bilbila oowwisu ana kophaachiisu seenee na bohaarsu ana irraanfachiisanii isaan irratti obsu galata keessan firdawsiin rabbiin adeebisu ergaa sumayyaa isiniga sagaleetiyaan obboleessa obboleettiin dhagayaa isin eebbisi amiin jedha kaaniyaa nama tolaa sitti oolee jazaa isaa waan deebiftu xiqqaatullee gurguddatu rabbittis kan geessitu tolaa namni natti oolee ol fuudhee odeessitu akkastuu natti tola yeroonis waan hangeettu Khadijaa fi Fooziyyee waa'ee keessa rabbummaan adubbatu anarraa waa achi fagaatta bilbilluu silaa ka gubatu anaa kophaachise aduu isin na bira teettu achi birayyuu dabarte gariin kennaa naaf ergitu duniyaa yaada keessanii olitti isiniif naa taatu akhirattis milkii guddaa ganda firdawsii naa qubatu isiniif hawwa rabbirraa mootii qawni maraatu ergaa sumayyaa isiniga sagaleetiyaan obboleessa obboleettiin dhagayaa isin eebbisi amiin jedha kaaniyaa jazaakumullahu obbolaa hundi warri na rifate ustaazota furjiiwwanis galata keessan hin himuufite warri maqaa anin dahin hundi warri na gaafate
obbola walin beeknes warri du'aayi naa kadhate waan isin dhibaa isinirraa naa qabu rabbi goftichi guddate asittis isin naatiifate warra milkii abbuukkate waliin abbuukkadha jannata rabbi naa qubadha ergaa sumayyaa isiniiga sagaleetiyaan obboleessa obboleettiin dhagayaa isin eebbisi amiin jedha kaaniyaan amiin jedha kaaniyaan amiin jedha kaaniyaan